Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaalatamoo kabajamoo maatii chaanala keenyaa hundi keessan bakka jirtanitti dhihoo keessaa fi ala teessanii warreen nu hordofaa jirtan iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jenna. Guyyaa har'aa kana odeeffannoo adda addaa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin tura afeerraa kan kabajaati. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaa maal ta'e eenyuutu biyyaa baasee ture eenyuutu miidhaa karaa hamaa irra gahaa ture kan jedhu iccitiin jabaan tokko nu bira geessee jirti. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Maatiin haaraa taatan chaanala keenya subscribe share gochuun hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Chaanaalli keenyaas Gadaa HD kan jedhudha. Subscribe like share godhuun nu hordofaa hanga xumura qophii kootti isiniin jenna. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoonni kiyya martuu guyyaa har'aa odeeffannoo addaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Odeeffannoon kiyya guyyaa har'aa iccitii Keekiyyaa Badhaadhaa dursam biyyaa itti baafame isiniin geenya. Keekiyyaan Badhaadhaa yeroo dhihoon asitti erga sirba jaalatamaa fi namoota hedduun jaalatamu barraa kan jedhuun asitti miidiyaa irraa dhabamee ture. Akkasumas rakkoo fi doorsisaan hedduun isa mudachuu ni dubbata. Odeeffannoo jabaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Akkuma kanaan dura viidiyoon kun jalqabuun duratti like share gochuun hanga xumuraatti akka hordoftan abdii qabna. Egaa artistii Keekiyyaa Badhaadhaa erga sirba barraa jedhu baaseen booda miidiyaa irraa dhabamee ture. Akkasumas Keekiyyaa Badhaadhaa kana jechuun dubbata. Artistii Oromoo qabdu keessaa isa tokkodha. Gootummaa isaatii fi jagnummaa isaa wayyaanee irraa kaasee diinaan wal falmaa ture fi dararamaa as gahedha. Dhiheenyumatti yeroo uummanni dararamuu fi rakkina cimaa keessa jirutti rakkoo uummata irra gahaa jiru saaxiluun mootummaa uummata isaa daroo kanatti muufii itti kaase. Uummanni garuu lapheen isaa qabbanaa'ee sirba isaa kana yeroo muraasa keessatti sirbi isaa nu bira gahee jira. Sababa kanaaf jecha rakkoo fi dararaan hedduun saaxilamee jira. Keekiyyaan sirba qabsoo akka hin sirbineef akka mootummaa wayyaanee bu'ee kufeen asitti artistoota hedduu waliin kan akeekkachiifaman yeroo ta'u garuu Keekiyyaan kanaaf gurra hin laanne. Mootummaa yeroo garaagaratti akka artistoonni kun irratti ka'u miidhama saba isaa irra ga'u akka hin saaxille lafa manaa fi qabeenya garagaraa kanneen akka konkolaataa laachuun beekamu. Artistoonni muraasni garuu gowwoomuun mataa irraa gara afaan mootummaatti jijjiiramuun isaanii kan yaadatamudha. Keekiyyaan garuu murannoo fi kutannoo isaatiin rakkoo uummata isaa irra gahu kana sagalee ta'uu irratti qabsaa'uu hin dhiisne. Kanaaf jecha mootummaan biyyaa ari'ee akka bahu godheem. Garuu inni uummata isaa biratti jaalatamaa fi amanamaadha tureem. Keekiyyaan waggoota dhihoon asitti sirboota qabsoo adda addaa kan hojjete yoo ta'u rakkoon baay'een isa mudachuu dubbata. Jiraa fi dadhabbii meeqa argee ture. Albamiin mataa dureen isaa warraaqsa jedhu kana hojjechuuf qarshii baay'ee kan itti baase yoo ta'u tokkoon sirbichaa baasuuf qarshii 100,000 ol baasii isaa irra sirba kana hojjechaa turedha. Ofii dadhabbii hedduu itti argee xumura eebbaaf geessifatee ture. Yeroo inni itti eebbisuuf qophii irra jiru kanatti akka carraa Oromoon dukkana irra gara ifaatti cehaa yeroo turedha. Kan inni jedhu keessaa isa kana. Yeroo sanaatti eebbi albamii isaa ayyaana irreechaa waliin wal irra waan bu'eef albama isaa kana bakka ayyaana irreechaa kabajamuu kanatti eebbisuuf gara magaalaa Bishooftuutti imala isaa godheem. Albamii isaa kana akka raawwatu taasisuuf yaalee ture. Garuu akka carraa rakkoon yaadee hin beekne tan argee hin dhageen isa mudateem. Mootummaan sirba isaa sana dhageeffachuun sirba isaa sana irratti dhiibbaa godhuun innis bakka sirba isaa sana duraan itti eebbisuuf jedhe sana irraa gara istaadiyeemiitti jijjiiratee bakki kun bakka irreechi itti gaggeeffamu irraa fagoo wanna tureef namoonni hedduun akka eebba albamii isaa kana irratti hin argamne akka ta'u waan beekuuf mootummaan bilxiginnaa bakka albamni isaa kun itti eebbifamu dhoorgeem. Keekiyyaan albama isaa irratti rakkoo fi dararaan hedduun isa irra wanna gahee tureef sirni nafxanyaa Oromoo irra gahaa jiru waan saaxileef balaaleffatee ture. Mootummaan nafxanyaa kunis bakka sirbi Keekiyyaa eebbifamu kana irraa isa uggureem. Artistii Keekiyyaan mootummaa akkanaa godhee jedhee yaadee hin turreem. Manattis xiiqii keessa seenuuf albamii isaa sana bakka sanatti eebbisateem. Yeroo inni eebbifatu kanas namoonni hedduun ayyaana sana gubbaatti wanna argamuuf eebba albamii isaa kana irratti namoota hedduu lakkaawamaniitu irratti argama jedhee yaadee waan hin tureef qophii albamii isaa hedduu baay'isee qarshii 60,000 ol taasise ture. Garuu mootummaan nafxanyaa artistii Keekiyyaa haala kanaan akka inni hin kabajne dhoorkuun albamni isaa kun baay'inaan akka inni hin gurguramne godhee ture.
Kanaanis keekiyyaan baasii qarshii hangana itti baasuun kan hojjetee akka inni kasaaru taasisuun xiinsammuu artistii keekiyyaa miidhuuf yaalanii jiru. Artistiin keekiyyaan garuu gootummaa fi jabina waan isaaf laateef albamni isaa kana itti rakkachuun kutaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti eebbisuun hanga tokko irraa gurguratee jira. Dhiheenya kanaas mootummaan artistii keekiyyaan sirba qabsoo haaraa kan onnee nama cabsu kan rakkoo uummata isaa fi hayyoota isaa ibsu barraa kan jedhu baaseen asitti kaadiroota mootummaa olaanoo doorsan isaa mudachuu dubbata. Erga sirba sana baasee namootni hedduun ilaaluun jaalatanii booda qaamni mootummaa iddoon ani jiraadhu na fuudhuuf dhufnaan miliqeen harkaa bee jedhaa jira. Harri mootummaa bilxiginnaa keessaa tokko kan ta'e Taayyee Danda'aa Reedoo natti bilbiluun ni duuta yookiin mootummaatti harka kennadhu naan jedhee ture. Kana boodaas jalaa miliquun gara biyya alaatti isaaniif harka laachuu irra jalaa akka miliqu murteessee jira. Yeroo kanattis namni keekiyyaa badhaadhaa qabe birrii miliyoona tokko ni badhaafama jedhamee ajaja dabarsaniin mootummaan bilxiginnaa poolisaa fi qaama nageenyaa isaa hundatti ajaja dabarsuu dubbata keekiyyaa badhaadhaa. Yeroon sun yeroo artistoonni hedduun mana hidhaa nafxanyaatti guuramaa jiranii fi mana hidhaa keessatti dararamaa jiran itti dabaluun dubbata keekiyyaan badhaadhaa. Kana artistii qaroo sabaa ta'ee hunda ajjeesuu akka barbaadan murteessuu isaanii dubbata keekiyyaan. Yeroo kana artistoonni akka Jaafar Yuusuf mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu fi akkasumas basaastonni bilxiginnaa akka isa adamsaa jiran itti dabaluun dubbata keekiyyaan badhaadhaa. Kana irraan kan ka'e na ajjeesuu danda'an kan jedhu shakkiiwwan na qabuuf biyyaa baqadhee bahuuf murteesse jechuun dubbateem. Keekiyyaan yeroo kanattis gargaarsa biyya ollaa fi biyya alaa jiraniin gara biyya alaa harkaa miliquun danda'eetii jiraam keekiyyaan badhaadhaa. Haa ta'u malee erga harkaa miliqee biyya alaa seenee booda leellistoonnii fi ergamtoonni nafxanyaa yaalii miidhaa garaagaraa irraan geessisuu irratti argamu. Iddoo ani jiraadhu sanattis miidhaa garaagaraa irraan gahuu yaalaa akka jiran uummata bal'aatti himuu akka barbaadu hime keekiyyaan. Artistoonni Oromoo kanneen biroo akka of eeggatan artistoota Oromoof dhaameeti kan inni jirudha. Artistiin keekiyyaan goota Oromoo kan yeroo dukkanaa saba isaa bira dhaabbatu ta'uun asumaan hubachuu dandeenya. Artistoonni Oromoo kanneen biroo kanneen biyya keessaa fi ala jiraatan mootummaa fi leellistoonni sirna nafxanyaa Oromoo miidhuuf rafanii bulaa waan hin jirreef of eeggannoo gochuu akka qabdan ilmaan Oromoo marti dhaam keekiyyaatiin. Artistii keekiyyaan ammallee sirba qabsoo mata dureen isaa madaqoo jedhu gadhiisee uummata isaa biraan gahee jira. Sirba kana keessattis miidhaa fi dararaa mootummaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru akkasumas uummata Itoophiyaa kanneen biroo irrattis gahaa jiru ibsuun aarii fi xiiqii keessa jiru ibsatee jira. Sirbi kunis guyyaa muraasa keessatti baay'ee ilaalamee jira. Sirba kana biyya alaa taa'uun biyya keessatti kilippii isaa hojjechiisee rakkoo fi dadhabbii meeqaan uummata isaa biraan gahee jira. Ammas gara fuulduraatti sirba qabsoo sadii hojjechaa akka jiru dubbatee jira keekiyyaan. Kanaaf Oromoon hundi goota kana bira dhaabbachuu qabna. Artistii keekiyyaan namoota yeroo rakkoo keessatti ibsaa nuuf ta'edha. Warra yaadaan isa gargaaraa turee fi isa bira dhaabbatan kanneen akka Guyyoo Waariyoo, Abbaa Jirmaa fi Oromoota biyya ollaa Oromiyaa, Keeniyaa fi Kaayiroo jiraatan galateeffatee jira. Nuti sirba isaa kana sheer gochuun ilaaluun jajjabeessuu qabna. Artistoonni Oromoo warreen kaan keekiyyaa fakkeenya godhachuun rakkina yeroo ammaa Oromoo irra gahaa jiru kana akka itti hin ilaalle uummata isaanii cinaa akka dhaabbatan dubbataa jira keekiyyaan. Egaa tolee daawwattootaa fi hordoftoota kiyya qophiin kiyya guyyaa har'aa asumaa irratti raawwata. Maatiin chaanala keenyaaf haaraa taatan hundi keessan subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti nagaannaaf turaa lafa nagaanaaf oolaan isiniin jenna.